الله يا الله المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة المسيح عيسى أرقني كرا جنة المسيح عيسى أرقني كرا جنة ربي تو عيسى أنوفكني ألفاتو إني لطو جنة فوقني ربي تو عيسى أنوفكني ألفاتو إني الله يا الله رحمة الله يا الله رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة كلمة إنه شار بشر عاش بيننا الأول كان كلمة إنه شار بشر عاش بيننا الله يا الله برحمة الله يا الله برحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة kan turre rabbiin ilmasaanuu fergee kunoonu fure karaa soqataa kan turre rabbiin ilmasaanuu fergee kunoonu fure الله يا الله rabbi rahmataa الله يا الله rabbi rahmataa المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة كافمي الحمد لله كنو إفقافمني دكاني نرى كافمي الحمد لله كنو إفقافمني الله يا الله رب رحمتا الله يا الله رب رحمتا المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمتا الله يا الله رب رحمتا المسيح عيسى أرقني كرا جنة قفاني رحمة قد نوف كنه رب طلاني جانن إيشا قفاني رحمة قد نوف كنه رب طلاني الله يا الله رب رحمتا الله يا الله رب رحمتا المسيح عيسى أرقني كرا جنة الله يا الله رب رحمة الله يا الله رب رحمة المسيح عيسى أرقني كرا جنة عيسى أنرقني جول جنة جدبني كنوا واممني بين عيسى أنرقني جول جنة جدبني كنوا واممني بين عيسى أنرقني جول
jolle jannata jedhamne kuno waamamne fayyina ishaan arganne jolle jannata jedhamne kuno waamamne jolle masiihii jedhamne kuno waamamne jolle masiihii jedhamne kuno waamamne jolle burhana jedhamne kuno waamamne jolle burhana jedhamne kuno waamamne jolle masiihii jedhamne kuno waamamne jolle masiihii jedhamne kuno waamamne jolle burhana jedhamne kuno waamamne jolle burhana jedhamne kuno waamamne. namni yoo maal ta'e azaaba yookaan jannata galuu danda'a. Hawaasni keenya kan muslimaa jannata galuuf maaliidhaaf shakku? Gaafilee lamaan kanaaf hawaasni muslimaa akkuma itti yaadetti ta'e asii gaditti immoo jannata galuuf azaaba galuuf karaan ittiin namoonni jannata galan maal akka jedhu kitaabilee rabbi irraa kan laallu ta'a. Hawaasni keenya kan muslimaa jannata galuudhaaf een shakku. Azaabaafillee akkasuma. Hawaasni muslimaa jannata galuudhaaf fedhii fi hawwii guddaa qabu. Garuu nama ibaadaa dalagate tokko yookaan waaqa waaqessu salaata salaatee sadaqaa sadaqatee sooma soomee waa kulli hunduma waan rabbiin irraa eeggama jedhamee yaadamu hundumaa yoo godhe amma jannata galtaa jettee yoo gaafatte yookaan yoo gaafannu rabbitu beekaa jedhu. Kun maaliif ta'e laata? Mee qabxiilee armaan gadii namoonni jannata yookaan azaaba galuu ilaalchisee yaadolee waliin fakkaanne kanneen haa ilaallu. Yaanni tokko akkas. Namni tokko gaafuma garaa haadhaa keessatti uumamee bulii 120 ga'e. Malaa'ikaan Jibriil itti ergame ka azaabaa ta'uu yookaan ka jannataa ta'uu gaafuma sana itti murteessa jedha. Hadiisa 40 hadiisa Bukaariin odeesse. Hadiisa arfaffaa. Egaa hadiisichi kun akki jedhu فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. إسن كيسا نمني توكو هجي ور جنتان دلقدو جد حديث نقول إسني في جنة قدو حمتا كون توكو حفت إن دلقدو دلقدني يوكا هجتني إسني في عذاب قدو تا كون توكو يوحف هجي ور جنة دلقدني جنة قلتو جد. أما اللي سن كيسا هجي ور عذاباني دلقدو جد haga isiniif azaaba gidduu taakkuun tokko hafetti erga dalagdanii dhuma irratti hujii warra jannataa dalagdanii jannata galtuu jedha. Egaa dubbii kana irratti sahaabonni baay'ee naanii gaafii gaafatan yaa ergamaa rabbii eega dubbiin akkana ta'e maa dalagannaree jennaanin Muhammad akkas jedhan namni azaaba galu hujima azaabaattu isaa salphata. Namni jannata galus hujima jannataa tuduma warra jannataatu isaaf salphata jedha. Egaa hadiisichi fi deebiin isaan deebisan waliin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e namoonni yoo cimsanii gaafatan shari'aan qorqortii akka hin feene dhorgama. Egaa yaanni tokkoffaan isa kana namni garaa haadhaa isaa keessatti azaaba galaaf jannata galaa duruma murteeffameera kan jedhu. Yaanni inni lammaffaan namni tokko gaafa dhuma isaa yookaan du'a isaa shahaadaa yoo qabate yookaan ragaa yoo ba'e jannata gale. Bukaariitu odeesse hadiisa Bukaariit. Man qaala laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah mukhlisan biqalbi dakala aljanna. Namtichaan laa ilaaha illallah محمد رسول الله جده قلبي إساتين طمأنينان جده جنة غلي جدم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله جيتون ربي مالي ربي برو انجر محمد إرقما ربي جيتون إيقا أما الرتي يوتولت جنة قلتادا يا ديك إن حديثة كنا إن كوني غرام هذا كيست عذاب قلتاس جنة قلتان اللي مرتايرج يعني إني صدفان نمني توكو يو إبادة دلغت دلغان إسا وياك يا ما ميزان الرتائي في مدالمي في جنة قلا يوكان مو عذاب قلا كان جدودا قرآن تدبت سورة إبتا كوفتوك لا كوفس جهر هم سديتا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن كفت موازينه فأمه هاوية namtichaan tokko dalagaan isaa kan kayrii yoo miizana isaa ol qabdee fi yoo irratti guddattee fi ganda gammachuu galaa akkasuma namtichaan tokko yoo dalagaan kayrii isaa jalaa dadhabdee gadi buute fa ummuhu haawiya haati isaa ibidda ta'aa jedha quraanni kun kanarratti maalidha dalagaan jannata galanii jechuudha yookaan immoo azaaba galan yaadota sadaan kana keessaa isa kamtu sirriidha yaanni inni arfaffaan nabiyyiin akkas jedhan hadiisa bukaarii nam tokkollee hojii isaatiin jannata galuu hin danda'u jedhan bukaarii todees لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ولا أنت يا رسول الله يا إرجم ربي وأتمان اللي تاتنقلتوا جنان نعم ولا أنا إلا أن يغمدي الله برحمتي أين أنا سيوتا إلا هنقلوا هذا ربي الرحمة إسات النجوب التيجرا نيسا كم تسري الجنة فلان يو أكمتاني نمني توكو يو إسلامته شهادة يو قبط أركان إسلاما شيو قوتته أركان إيمانا جها يو قوتته أكيدا لي كل أتوكو كان يو قوتته جنة قالوا دندا قبطيلين كافة مكون حديث استعي قرآن فرأتون دركما يوتا ايتنجد سلا ربي تتساسيمو أكملات ربهن تساسو ربي دوغوريهم بيك دبي إسا كيستي دوغوري ربي إرات ملتين بيك هذا إيغا دبي تكون كان إنو تا إن لات إسا كم تسريدا namni garama haadha isaa keessatti jannata galu yookaan azaaba galuun murteeffameera ba namni dhuma isaatti murteessa yookaan laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jettee yoo labseen si keessaa baat jannata galta yookaan azaaba galta caa namni dalagaa isaatti murteessa hojii isaatti miizaanarra ta'a jechuudha daa namni dalagaa isaatiin jannata galuu hin danda'u meen nama jechuun kan waa adda baafachuu danda'u waan ta'eef saba keenya ummata keenya hawaasa muslimaa jaalatamtoota nuti nama waan taaneef adda baafannee dubbiin kun isa kamtu sirriidha jennee adda baafachuu hin dandeenyu mee isa kamtu sirriidha wayi sila dubbiin kun arfanuu wal fakkaatu laata kun filannoon isinumaaf ta'a jechuudha amma immoo waan tokko isin hubachiisa qabxiilee lamaan hawaasni muslimaa jannata galuudhaaf shakkaniif isinitti haa himu maaf jannata galuu irratti shakkii maaf godhatan laata sheekh ebalu jannata galtaa wallahu a'lam rabbitu beeka khadir jannata galtaa jette yoo gaafatte wallahu a'lam rabbitu beeka maaf jedhama laata qabxiilee gurguddaa lamaan isinitti himu qabxiin inni tokko dogoggorri hawaasni keenya dogoggore maaltu jira yoo jettan tokko kitaabileen rabbi irraa buufaman harka isaanii hin jiru namni yoo kitaabni rabbi irraa dhufe harka isaarra hin jiraanne azaaba gala yookaan jannata gala jedhee waan adda baafate hin beeku dhuguma wallahu a'lamin sirriidha maaf kitaabi harka irra hin jiru kaa eenyu inni tawraat zabuur suhuf al-anbiyaa injiil harka isaanii irra hin jiru tawraat kitaaba muusaa shanan seera uumamaa irraa jalqabee hamma seera keessa deebii zabuur kitaaba faaruu daawud
صحف الأنبياء كتاب راجوتا أكسم نبيوتا درا درباني إني الففان مو كتاب إنجيلا يوكا وانجيلا قرآني سوران بقرة آيان نبتكو صدميجا أكسجد قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. يقول القرآن هكذا أكذب القرآن قولوا جدا آمنا بالله ربك أمنا جدا وما أنزل إلينا قرآنا نرتب فمت الله أمنا جدا جدا وهي أكوار محمد رتب دبتا مجرى كنا قرآني وما أنزل إلى إبراهيم كم جرى إبراهيم تبو فمله وإسماعيل جرى إسماعيل تسكن بو فم وإسحاق جرى إسحاق تسكن بو فمتس أتي أمنا جدا جتوجر ويعقوب يعقوب تسكن بوفم والأسباط أجول يعقوب غوسا لمن يوكان إمو أما إسرائيل وتجد أماني كان بوفمن تقو تساني تكن كنمن غوسا إسرائيل اتكن كنمن أجول يعقوب كود لمن تس أسباطني إساسان وما أوتي موسى وإيسى أما اللي موسى في إيسى فسكن كنمن تس أمان نجدا يجوجر القرآن مئة فتا فاعتبروا يا أولي الأبصار مادة بس نمني قلبي قب نمني جلالو دندي وما أوتي النبيون من ربهم ربي كيسان إرى نبيوتا هندما كان كنمت أمن نجدا لا نفرق بين أحد منه جدو إساني تتوكل غرغر باسو هندن دينو أدهم باسنا أتو أدهم بافن لا نفرق أدهم بافن جيشورا معنى نساء أدهم بافنو بين أحد منه جدو إسانيت ونحن له مسلمون نتي إساف جلدهم توتا يوكام بتم توتاف جاء قرآني مسلمة جتشون كتاب ليه كنينب نبيوتا كنين ودو ما جلدهم توتا راجر قرآني كتاب لين أما قرآني مكان يكون هدنو أمتك نركنجرو بغير قرآنا على تجتشون إذا سوران كيو أكنا جرو namoonni immoo maal jedhaa jira ulumaa onni kenna beektonni kenna maal jechuutti jira sabni kenna ummanni muslimaa maal jedhanii dhageeffachuutti jiran tarii bararii allaattii reeffi lafaa jedha oromoon yoo mammaa guyyaa tokko darbuun kennan ool gara rabbii dhaquun kennan ool adda immoo kitaaba rabbirraa dhufe kana dhiifnee bor'eessa dhaquu dandeenya laata kun deebiin isin maaf qabxiin inni lammaffaan isa kana lammaffaa dhageeffadha qabxiin inni lammaffaan ummanni kenna guyyaatti si'a 17 karaa barbaadataa oolu malee hin argan nama karaa argatetu jannata galuudhaaf abdii qaba karaa irra yoo jiraat jannata galtaa si Abdusalaam jannata galtaa Abdurrahim jannata galtaa yoo sin jedhe na'am eeyya galuu hin danda'a jechuu hin dandeenya haa ta'u malee kana jechuudhaaf karaa hin argan egaa akkana jedhan guyyaatti si'a 17 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جل أمني اهدنا الصراط المستقيم يا ربي كراك أجيلا إرتنك أجيلتي صراط الذين أنعمت عليهم كران سن اللي كرا ورطو ليسانف أولتي سنة إرتنك أجيلتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كران سن كرا ورئسانتهم دلني سنة إرتي كرا ورهم جلني إرتنك أجيلتي صبح سيالم زوري سيافر أسرع سيافر مغربا سياسدي إشاعي سيافر ولدت سيأكل تربا كرا كراتو مالي كرا إنرغن نما كرا أرغاتتو جنة غلوف أبو إسا الدبافت يو كرا أرغات نما علي غايتو ولا شيء غافت هاجر أرسي يوم أماكو تناف إيقا والما قالت
yaa rabbi karaatti nu qajeelchi osoo hin ta'in karaan eenyudha jennee ammarraa adda baafachuudha. Dogoggora lamaan kana hubachuudha. Kitaabilee rabbirraa bu'e eessa akka jiran injiiliin fudhachuu qabdu. Qur'aanni uduu adda hin babbaafne jechuu jira. Hiika biroo itti kennuun hin danda'amu. Inni kun isa kanadha obboleeyyan koo. Namoonni muslimootaa tokko waa'ee kitaaba al-muqaddas yookaan kitaaba qulqulluu akkas jedhanii tarreessu. Waa'ee kitaaba qulqulluu yookaan kitaaba al-muqaddas ahda al-qadiimii fi ahda al-jadiid yookaan kakuu haarawaa kakuu moofaa. Waa'ee tooraat, waa'ee zabuur, waa'ee injiil, waa'ee suufotaa akkas jedhu. Kitaaba qulqulluu kana harka namaattu itti makameeraa jedhu. Ufumaa uumanii jechuudha. Inni biroo yaadni rabbi keessaa hir'atee jira. Kan biroo harrafamee jira jedha. Tabdiila ta'eera. Barri isaa darbeera. Inni amma jiru kun Tawraatii, Zabuurii, Suhuuf al-Anbiyaa'ii, Injiilii sirriitii mitii jedhu namoonni tokko. Mee gaafii kana qabna, gaafii kana nuu deebisa. Kitaaba al-Muqaddas gaafiin kiyya tokkoffaan. Kitaaba al-Muqaddas yookaan kitaabni qulqulluun bara kam harki namaa keessa galee yaada rabbii keessaa haqee yaada namaa itti dabale. Bara kana jedhaan deebisa mee. Ufumaa keessanii bara kana eeyyen ebalutu keessaa haqe kan jedhu kana harrafamee jira tabdiila ta'eera kan jedhu kana jechuudha. Muhammadin dura moo Muhammadin booda kana yoo jedhu otoo Muhammad gara nabiyyummaa hin dhufinii fi gara nabiyyummaa dhufee bara 632 addunyaa irraa otoo hin boqatiniin dura moo erga inni bara 632 booda lafarraa boqateen booddee harki namaa kitaaba qulqulluu yookaan macaafa qulqulluu keessa galee haqe. Gaafiin koo sirritti akka isinii gale abdiin qaba. Yoo bara Muhammad lafa irra jiru kitaaba al-muqaddas keessa harki namaa galee keessaa hir'isee ittis dabalee jiraat taada maaf Qur'aanni kitaaba al-muqaddasii kanatti amanaa jedhee maa barsiisa? Yoo itti hin amanne wamaallee irra hin jirtanii يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إسيا ور كتابتها هكا توراة في إنجيل قد أبدني اتدلق دنت وما اللي إرهنجرت مالي أبجدري وانجروا تأمنموا وانجر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كذب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. انت اللي مي قرآن منكم مالك جلاج سلا غري كتاباتني من تدي غري كتاباتني كفرتو اسن كيسا نمني وان اكسي قدو يوجرات ربي اللي فكان رت اللي اسا سلبسا بروغو يا قياماتس غرا عذاب ججباتي اسن اوفا جديتن قادتا وان نجد القرآن قرآنك يجوجر قرآن يجوجر ايسا كيتلات قرآن كان محمدin booda yoo ta'e harki namaa keessa galeera yoo ta'e macaafa kan mee gaafii qabna. Gaafiin tokkoffaan eenyutu harka keessa galche? Gaafiin lammaffaan bara kam kitaaba qulqulluu keessa harki keessa gale? Gaafiin sadaffaan eessatti Makkaatti moo Madiinaatti moo Yerusaalemitti moo mee biyyoota Israa'el keessaa isa tokkootti moo sila gara Afrikaas fidanii harka namaa keessa galchan moo eessatti? Where? Bakka kamitti? Gaafiin inni arfaffaan maaliidhaaf? Maaf harki namaa keessa gale? Sababni isaa maalidha? Gaafii kana xiinxalluudhaan nu deebisuu qabdu obboleeyyan koo. Inni dhumaa immoo kitaaba kamii irratti dabalamee kitaaba kam irraa yaadni waaqaa hir'ate? Kamitti dabalamee kam irraa hir'atedha gabaabumatti? Kana hundumaa adda baafannee hubachuu qabdu. Gaafii kanaaf deebii kennuu qabna. Inni lammaffaan kitaaba al-muqaddasiin yookaan Tawraatiin, Zabuuriin, Suhuf al-Anbiyaa'in, Injiiliin amma jiru kun yoo sirrii hin taane kan Qur'aanni itti amanaa jedhee ajajaaru kan sirrii eessa jiru? Matsaafni kun matsaafa warra kiristaanaa kan warra kaafiraati yoo kan jettu taate kan Qur'aanni jedhaa jiru eessa jira? Tawraat, Zabuur. Arkaanni imaanaa meeqa? Ja'a. Tokkoffaani aamantu billaahi. Lammaffaan wa malaa'ikatihi
sadaffaan wa kutubihi arfaffaan wa rusulihi shanaffaan wal yawmil aakhir jahaffaan wa bil qadari khayrihi wa sharri min Allah ta'ala arkaan imaana jaha jedhee jira tokko rabbitti amanu lammaffaa malaa'ikootatti amanu sadaffaan kitaabileetti amanu okay kitaabileen eenyuun faadha wa kutubihi jechuun jira jam'iidha eessa jiru kitaabileen kunniin eenyu galchinee maalitti amanu jira nam tokko kitaabilee gaafilee armaan olii kanaafi nam tokko deebii itti kennuudhaaf akkana jedha ay barasan darbeera barasan bu'ee barasan dhaabbatee akkuma mootummaa Haile Sillaasee dhaabbatetti baruma san dhaabbatee akkuma mootummaan Dargii dhaabbatetti baruma san dhaabbatee waan akkanaa fakkeessuudhaaf kaayu garuu miti obboleeyyan koo kitaabni rabbi dhaabateera hin jedhu bakki dhaabatee amma jalqabdanii keessa isaatti ittiin amanina kan jedhe hin jiru itti amanaa jedhaa jira malee indoom qur'aanni akkana jedha waman suuraa maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 44 irratti inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إلى آخر الآية قرهم رمات دبسا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا شجر القرآن نمتشان كتابة توراة كانان حكمي إنغون يوكان مرتسنين أرمسون أرما كافر توتاتي شجر القرآن كنافو بليانكو kitaabni maal jedhaa jira nuti immoo maal jedhaa jirra eessa jirra jannata galuuf abdii qabaachuudhaaf kitaabni harka rabbirraa bu'e si harka jira gaafachuudha gaaf tokko akkas taane sheeka wayii waliin gurbaa koottu as deebiinaan jedhan saahiboota koo waliin mee waliin mari'annaa beenaa jennee dhanne sheeka salaamu alaikum wa alaikum salaam amma nuti utuu shahaadaa deebine qaatumaa nu haasofsita utuu shahaadaa deebine jannata gallaa jennee gaafanne ne dura dursaa shahaadaa deebi'aa nuun jedhe dhaqaati bisaan du'aadhaa nuun jedhe zimmi jennee dhaqne calluma jennee bisaan dhiqannee deebine wongeelas harkatti qabannee dhaqne wudu'annee deebine dhiqannee jechuudha kanaaf harka keessa ol qabaa nuun jedhe nizim jedhaate ol qabaa jennee harkuma keenya ol qabne ashhadu jedhaa nuun jedhe ashhadu jenne Allah ilaha illallah jedhaa nuun jedhe Allah ilaha illallah jenneen ashhadu jechuun ragaa baya rabbi malee rabbiin biroo hin jiru kan jedhu sirriidha Israa'el dhagaya waaqni keessan waaqa tokko jedha sagalee waaqa afaan arabii ta'e malee tokko hiikkaan isaa wa anna muhammad rasulullah jedhaan un jennaan hin jedhu jedhan gaafii qaba jedheen asirratti maal gurbaanaan jedhan nama guddaadha isaan ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yoo jedhe jannata galaa jennaan maal jannata na torkaa qabaan san maalitti beekanaan jedhan waan hin beeknetti maana waam ture ustaaza jedheen dhumarratti gargargal egaa obboleeyyan ko mee quraanni waa'ee macaafa qulqulluu yookaan kitaaba al-muqaddas maal jedha waa'ee tooraatii waa'ee injiilii waa'ee zuufal amdiyaa'i qabxiilee muraasa haasiritti himu mee haalaallu tokko kitaaba gaafii hundumaaf deebii kennuudhaa jedha suuraa 10 lakkoofsa 94 irra jira suuraa Yunus فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين محمد إذا ستبوا من الرتيو كشك تتات ور سدرا تورات قرآن ور إنجيلي ور صوفتا إسان غافر لكيتي جرين قرآن يكجج جر كناف غافي وندما كان ديبسو macaafa qulqulluudha jedhaa jira quraanni ragaa baay'u jira dhiiroo ittilleen dabalina irraallee hin ittisina tafsirri isa kana warri amaariffaan dubbisuun dandeettan oromiffaanis afaan ingiliishiitiinis dubbisuun hin danda'amu lammaffaa utuu gargar hin baasin itti amanaa jedhee dubbata maaliin godhin utuu gargar hin baasin itti amanaa jedha suuraa baqaraa ayata 136 ammallee suuratul nisaa ayata 136 boqonnaan isaa 4 jechuudha laa nufarriqu bayna ahadin minhu utuu gargar hin baasin jechuu jira quraanni inni sadaffaan kitaaba karaan keessa jiruudha jechuu jira fa'tabir mee xinxalli dhiiroo karaan keessa jira jechuu jira bar fiihi hudan wa nuura hudan karaa
jechuudha. Qajeelluma jechuun karaa jechuudha. Karaan eenyudha laata? Injiila dhadhee karaa san yoo laalle karaan eenyuun akka ta'e booddee isinitti hima. Booddeen isinitti hima. Hudan wa nuura. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونورا أكجت جرى قرآني كرات جرى جرى إني برامو كتاب ابن كيس جرودا إفا نوي أبولي ينكو إفا تو كيس جرى قرآن مال كيس كتاب قل كل كيس كتاب المقدس كيس توراة إنجيل زبور كيس مال تجرى إفا تجرى جرى هدى ونورا إفا نور جتون إفاد ونورا يحكم بها نبيون الله إسان حكمي يقول يوكان إسان مرتس الذين أسلموا والرسلمان الله إسمان حكمي يقول والربانيون والآبار كريستانون الله ديكتون الله هندنو إسمان حكمي يقول أنجد القرآن رقابة وجر خناف مرتي اتكنون كم برباچس مجافة كل دان نيرو إني شنفان إنجيلان يوكان وانجيلان مرتسا جدي دبت القرآن إنجيلان يوكان وانجيلان مرتسا آية أفرتمي تربة سورة المائدة الرتي آية أفرتمي تربة الرتي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ور إنجيلا ور وانجيلا مرتيها كنني إنجيلا مرتيها كنني جتشو جرى ديرو قرآني نمتجان إنجيلا يوكان وانجيلا مرتيهن قوني فأولئك هم الفاسقون أرمسون أرم فسقان أرم ديدوتا جتشور ديدوتا ور ربين ديدي عذاب قالوا ربين سنين قدين كابتن نجافان يو اتهين أمانن واتوكو يو إرهن جرتاني جر يو اتهين أمانن واتوكو يو إرهن جرتان لستم على شيء يا أهل الكتاب يا ور كتابوتا ور كتابوتا ور أرم دوريتي يجولان دلم توكو كاسي تفسر لك إلى قرآن جنب اتقود سورة بقرة آيات إبتكو صدر مجارة ولدتك أبير كل هندم مسا ور قرآن أس جري أشي كيسا قال شجر قرآن نمتج هندم تنو ور كتابا قد يجيش إيش ور كتابوتا توراة في إنجيلين هم قد أبدني اتدلق دنيت اتهجت دنيت وما يو إرهنجر تاني جرى قرآني وإر جراتشودا ديغري دوغار ردا بچودا خرا جنت ردا بچودا كتاب غن وكتبه إسجن إسا قرآن رغابا يا روسان إسا فدتني حركت غلفتني وجدتن اجول جنتا جدمتني واممتن إني برو قرآن كان جراجرو نمن كتابا كان غرغر باسي ربين لفكان الرت اللي قياك يا مال إسا أدبا جيشجر كتاتي إسا كان جيشجر سورة بقرة آية سديت مشان بقولنا لما لا كوس سديت مشان دب فتشون دندتن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كذب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب جد أجر القرآن إذا بوليانكو غافي كان في ديبي فتشو وان قرآن دي جلارو كان في مو ديبي سون إنكن أبشالمات موتمان براتوكو أكجد غافة HIV غرا إثيوبيا دوفه أكجدن لهيوتي واغاسط جراتورن لهيوتي واغاسط يجونيني مال القريتشا بوي بتادا وسون تاينيني توكوف توكون جرادا جچون أما كوني مول لبوكي سنف غتي بتادا لبوكي سنف غتي بتادا يجون عذاب هنغالينا كتاب ربي الفدا اتي أمانا ولين جرادا إيغا قابتينكو إني برو إني دوما قريتشي چبو ilmaan namaa jannata ittiin galan kan guyyaatti si'a 17 ihdina siraatal mustaqim yaa rabbi karaa qajeelaatti na qajeelchi jedhaa jirru karaan sun eenyudha namni hunduu cubbuu dalagee jira Adam muka rabbiin hin nyaatinaa jedhee dhoogge didee nyaatee jira kanaaf namni hunduu sababa cubbuu isaatiif gatii kafala kanaafuyyuu qorichi cubbuu eenyudha qorichi cubbuu almasiih Iisaadha yookaan gooftaa Iyesuus Kiristoosidha karaan soqataatiin turre sun karaan eenyudha almasiih Iisaadha qur'aanni hin jedha akkas suuraa Zukruuf
boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irratti qur'aanni maal jedha wa innahu la ilmun lis-saa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Suuraa Zukruf boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irratti almasii Isaan na hordofaa jedha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Wa innahu la ilmun lis-saa'ati inni guyyaa qiyaamaatti fakkeenya jedha. Guyyaa tokko biyya Keeniyaa keessatti barnoota wayootu kennu wa innahu kan jedhu kun afaan Ingiliishitti yeroo hiikan innahu kana inni tokko quraanatti hiika innahuun quraanaa jedha inni tokko rabbii jedha inni tokko Isaadhaa jedha. Egaa namni hunduu tafsiira itti fakkaate yookaan hiikaa itti fakkaate irra kaa'u garuu hiikaan isaa inni sirriin innahu wa innahu la ilmun lis-saa'ati jechuun wa innahuun kun almasih Isaadha na hordofaa karaan qajeelaan kana jedhee dubbata wattabi'uuni hadha siratul mustaqim na hordofaa karaan qajeelaan isa kana jedhee almasih Isaan ofii isaati dubbate quraana irratti eddoo kanatti kan jedhaa jiru jechuudha. Inni biroo immoo aayata 62 irratti wala yasuddunakum ash-shaytaanu innahu lakum aduwwun mubiin. Shaytaanni karaa qajeelaa argattan kanarraa karaa kiyya kanarraa isin hin dhoggin inni aduwwii keessanii inni diina keessanii jechuu jira. Kanaaf namni yoo almasii Isaatti amane malee gaafii nafsee isaatiif deebii argachuu hin danda'u. Qur'aanni suuratun Nisaa boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويكون عليه يوم القيامة شهيدا. إيش ورا كتابوتا على جبال فنت أمنتن المسيح عيسى أمنتن ملء تقول ينجرويو كان عيسى أمن ملء تقول ينجرو كان أبو بولي ينكيا أجتي أبو ميتي أزامني كانويات أتوما أجنيوتا ملء كبجمتوتا جالتمتوتا قرآنني utuu hindu'in hinduratti almasii Isaatti amanaa jira namni du'e amanuu hin danda'u reeffi hin tawbatu illaa la yu'minanna bihi isatti kan amane malee jira qur'aan. Kanaafuu qur'aanni almasii Isaadhaan maal jedha laa qur'aanni waa'ee almasii Isaa maal barsiisa mee halaallu qabxiiwwan armaan gadii mee halaallu tokko qur'aanni akkas jedha Isaan sagalee rabbiitii jedha. سورة الإمران بقنا سدي لاكوس أفرت ميشان سورة النساء بقنا أفر لاكوس إبتو كفتور باتا ميتوك سورة المريم بقنا كل سجل لاكوس صدومي أفر إيسان جيتش ربي كلمة ربي قولي ربي دبي ربي سورة الإمران بقنا سدي لاكوس أفرت ميشان الرتي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا دد يا محمد قاف ملائكان مريم جد يا مريم جدت إن الله ربي يبشرك سيغمتشيسو هدا بكلمة منه جيتش إسا إراتين اسمه مكان إساس المسيح إيسا جد القرآن وجيها كان كبجب كان ألفات في الدنيا دنيا الرتس والآخرة آخرة اللي يوكان برد ماتس بركانتس كان كبجب أي كان أبقى مجاف نقول كلون سيرو دبتو كتاب فيليبيسوس بقولنا لما لاكوس جهرتي جهرة كامنة مكنا تقولتي جلبي هندو إساف جلبي فتا إساف جلبي فتشوف جري كان كبجب وانت إبجتو إيجا مكان جت ربي قرآن كيست المسيح إيسا على هنجر ورجتن هنجر ورجتن والروت دبي كان أجتني إلى ما قربان سون يرو دبتو إنسوبي كنو أولي كان الرجل من موتة مقصة اسمه جاء المسيح إيسا دا كان جدن ألت اسمه إكلي يو كان جدو جرات من موتة مقصة هنجر وانت أبوليانكو مكان سغالي واقع كرب الأرض في سميت تنكالك مكان إسا المسيح إيسا جدام سورة نساء الرتي دباب ترباته متوكو الرتي كلمة كن نغرا مريم تدربيني جتاكن وكلمته ألقاها إلى مريم جتاك وكلمة إسا إراتا غرا مريم تدربيني إلى مريم غرا مريم
مالي جتش إسراتي وروح منه حفورة إسا إراتيني جراجر قرآني جرنا مال جتني دعوة قوتني بيت وانكن وروح منه حفورة إسا إراتين فآمنوا بالله ورسولي ربي فرقم توتت أمنا ولا تقولوا ثلاثة ربي سدين جئنا ربي ميك أنجرنا سدين جئنا ربي ميك إنما الله له واحد أكم ربي ميك توكي ربي توك نحن نعلم هذا نكلبين مالي ربي توك تو وروني كريستانوتا ربي سدي أمنوا يوكا جتن تاتن دوغو غورتن إرتن ربي توكي تبيك نانوت أكم قرآن كن جداريو أما كان سدي قرآن كركيس جروئنني توكو الله لما المسيح إيسا سدي روحي ربي واقع ميك أنجلنا سدي إنجلنا أجي تشجر ميك أنجلنا سدي إنجلنا توكو أجي تشجر كناف ربي سدي ميت ربي توكي تشاتو مالكب جتشكب مكان جتش ربي إن المسيح إيسا إيسان أسرت إسني إبسادر بوكم بربادو إيسان جتش ربي تو سغالي ربي كن فون المنما أفت فون نما مريم كيسا فون أفته قد أكما نمات دلت كناب نما إيساني رب نما واني تأفي فون نما أفته روان تأف ربي واني تأفي إنو سغالي ربي وان تأف اسمه مسيح إيسا إن الله يبشرك بكلمة منه أكد جتجر قرآني تفسير سرتنا موتها همنو أبولي ينكي قياتو كفول ربي دور لكو هنجران دين وانتي كان أفويو عمل لما قبال مسيح إيسان عمل توكو عمل نمم مايسات عمل لما عمل رب مايسات مزافة كيست إيسان هنتو ممين دابي أكنا جرجراني نموني تاكسان توكو توكو يرمون دبساني لكسي كيسا فلتاني دبساني جر ين سري دا عمل نمم مايساتين nuuf jedhee jannatatti nu deebisu foon namaa uffate foon ilmaan namaa uffate gara biyya lafaatti nu deebisu osoo hin ta'in gara biyya ofii dhufeetti nu deebisuudhaaf foon uffate gara biyya lafaa gadi dhufe fooniin maal jennare rabbii hin jennu nama jennu sagalee rabbiitiin nama jenna miti Isaan maali sagalee rabbiiti kamaal uffate kan foon namaa uffate kan akkas isinii haa galu obboleeyyan koo kalimaa rabbiitti foon uffate foon nama kalimaa rabbii rabbi وفتا قالني هاقاو هي شكنا جنا سورة مريم الرد ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون كان نموني شكا إني جتشا اوغاتي دبي اوغاتي جن إني برو عيسى مالي دا مال جد برسيس القرآن نوان جروف كابتين برو أمو كان رب برادو في دا عيسى دو في ديرو رب برادو في سورة عمران بقول ناسا إلى كوسا فرتمي سقالي الرد ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم لذن إنه جاء من أين إيسا دفعني رب برادو في جده وفما دباتشو جر ربي كيسا من ربي كيسا برادو في جاتشو جر ديرو غرابروتي نيكين نمتش قرآن دبسا جرو كوني بيكم سنقبو جتاي جلسو غرابروتي نيكين أبوليسا كينا مبايسي دوبا جر سمني كينا إيغا كين برواي إيساتي في ربي نغافتا سمني كن جنة غلو قبا ربي برادو في إيسان كان يوجد سغالي رب براتوري يدبي واقايو انجيل يوحنس بقولنا توك وفي بضعة كان كلمة وكلمته كان عند الله وكلمته هو الله سغالي توري سغالي ديس رب براتوري سغالي نو رب توري جراجر انجيل يوحنس بقولنا توك لا كورس توك رب براتو في اجر القران نكون كرابروتين مو المسيح سمالي دا كرا جنتا اكما دور دبت سوره زخرف بقولنا فتمي سيد لا كورس جهاتمي توك كرا نمني كرا مالي جدا تغلو اندندو إني برامو أقاد المسيح إيسان أقاد سورة مريم بقولنا كل سجل لا قصة صدمي أفور رتي قول الحق الذي فيه يمترون إني جت أقاتي كان مونيش حكان فتاي شكنا أبولي ينكي جنة سنيوية وياتو كنا ملالة أتمانا مسودان أتو صدا سودان أتو صداتي سودان أتو وركين سودان أتو صاحبان كين سودان عذاب أغلي غاب أتو سالباتي أتو جنة نوية أبولي ينكي بدو يسين جالتنا إني برامو المسيح إيسا دان قرآن إنو داجر برسيسا كان جروف إني علم ربيت يوجدو سورة مريم بقولنا كل سجل لا كوفسا كل سجل إرت أكذر قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا أن علم قل كل سيكنو داف
ergamaa rabbii keerraa dhufeedha jedheetini Jibriil Maariyaamitti dubbate. Qoy gaafii qaba. Jibriil mucaa kana rabbiin biraa fuudhee dhufe. Mucaa yoo jennu waan qaama qabu kan akka kiyyaa keetiiti miti sagalee qabatee dhufe jechuudha. Ilma qabatee rabbiin biraa itti dhufeen ilma sii kennuuf ilma qulqulluu jennaanini lakkoofsa 20 irratti yeroo isheen mormitu argitan. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا يرو شين جتو أرجتان أكملت علمنا فودندا أدينا ولم بيكو سجاجلتو سنتاني أكملت علمنا فا يرو شين جت أكنا جدين قال كذلك قال ربك هو علي حين إلى بيد بيدا كسي جدين ربك أكل جدين كن نرت لا فادا ولنجعله تاسسودا آية للناس ملكة إلمان نماتف تاسسوداف ورحمة منا كنا نراتين رحمة جتشون كنا إنو كده إسانو فيوجتان إنجيل رومي بقو الناس دي قوسة الدمي أفور نمني كان اتم فايتانين كنا تولاتين جر رحمة جتشون كنا تولاتين كنوتي نبيين اللي رحمة ربي يوتا إمالي جنة قلون دندا وكم محمد إسجراني إسا كان رحمن ربي المسيح إسا ديرو إسا ملي كرام برو أكا إنجرتي قرآني مرتسى لفقدكا إيقا كبجمتوت قرآني مال جدا واي المسيح إيسا يو اتي أمانتني نمني المسيح إيسا دوكا بوئي إيسا هردفه ورا إيسا هردفو دي دي أولتا وجه جرى قرآن إيسا تيوجتا سورة الإمران بقلنا سدلا كوسا شانتمي جدي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يا دعو يا محمد غاف رب عيسى دانجل يا عيسى إني متوفيك حديثني ابن كثير أكد إليك أي مميتك سأجيسا ورافئك إلي غرك ياتس أول سفراتنا ومطهرك سكل كليسا من الذين كفروا ورست كفرا إرّا ورسديدا إرّا سكل كليسا وجائل الذين انتاس سيساوان اتبعوك سهردفا فوق الذين كفروا ورست كفراني أول إسان تاسس هجت شجرة غافتوكو نماتوكو أكزر إيغافت دين شيكا كي يتوريني ساني أستاذ يرين غافت قرآن كنو والرئيس والرئيسة أماني أنغوك أبو جيتشو جرا والرئيسة أمانو ديداني أولتاو جيتشو جرا والرئيسة اللي أكز جراجرن غرا سبان أنفا إساني دوفي سامني أنفا إساسي سنسيماني والرئيسة سيماتانيف أكسوس مكا إسات ور أمانتانيف أبو مچummaa yookaan aangoo mucummaa isaanii kenne jedhanii wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti dubbataa jiran nu hoo maal jechuu jirraa jedhee jennaan sheekni akkasnaan jedhan naan jedhan cal jedhi naan jedhan amma kaaftan dubbati waan kana naan jedhan ishiin jedhe alillee sodaadhetu man cal jedhe guyyaa kiyyatti immoo dhufe gara Masiihii Isaa akkamitti dhufte yoo jettanii na gaafattan guyyaa biroo isinii ibsa karaa birootiin jechuudha gooftaa galanni haa ga'u waa'ee ilmummaatti isinii deebi'a egaa almasiih Isaan ilma rabbiiti kan jennu rabbiin Maariyaamiin fuudhee ilmarraa argate jechoo miti sammuun namaa akkasitti amanu hin jiru kan akkasi amanu yoo jiraat inni kafareera nuti ilma kan jennuun foon kennaan foon nurraa ba'een ilma kenna jenna rabbiin immoo ilma kiyya kan jedhaa jiru sagalee isaatiin ilma kiyya jedhaa jiru sagaleenii fi ilmi nuti qabnu ammoo garagara kana beekuun nurraa eeggama jechuun ilma isaati jechuun waaqa galanni haa ga'u inni biraa ammoo akkuma dura jedhe almasiih Isaatti warri amanan aangoo qabaatuu isaa hin irraanfatina suuraan Isaa'ii boqonnaa 3:55 warra isaatti amanuu didanillee ammayyuu akka guyyaa qiyaamaa rabbiin qixaate jedhee quraan irratti dubbatu hin irraanfatina waaqayyoof galanni haa ta'u inni biraa ammoo almasiih Isaadhaan quraanni maal jedhaa uumaadhaa jedha أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سورة الإمران بقولنا سدلا كوف أفرتمي سجل سورة المائدة بقولنا شلا كوف دبة كوف قرآن أن إسني أوما وأنا كشمبر ركع الراجل وأنا كشمبر ركع الرئيسني أوما يوجدوا مالدان فدرب بيتم بإذن الله دعاء لين كاساج دبة بإذن الله
bi'iznillah jechuun fedha rabbiitiin rabbiinis almasii isaadhaan ardiif samii uume almasii isaanis rabbiin uumaa jechuun kana jechuun maal jechuun wangeela yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti aniif abbaan tokko jedha kabajamtoota almasii isaan bar kalima waaqaa isaa ilmaan namaa fayyisuudhaaf foon namaa uffateedha egaa qabxiilee itti aanan barsiisuudhaaf gooftaan yeroo nuuf kennu almasii isaan jecha waaqaa isa foon namaa uffatee ilmaan namaa fayyisuudhaaf dhufe ta'uu isaa hin irraanfatina qur'aanatu jedhe waan ta'e kalimaadha nabiyyiidhaas nabiyyoo jen qaala inni abdullaahi atal kitaabi waja'alani nabiyya waja'alani mubaarakan ayyama kuntu wa asani bis salati wad zakati ma dumtu hayya qur'aanni kan jedhu nabiyyummaa isaa kan himaa jiru maaliidhaani foon uffatuu isaatiin nabiyyiidha sagalee rabbii ta'uu isaatiin immuun rabbidha foon uffatuu isaatiin nabiyyiidha yookaan namadha sagalee rabbii ta'uu isaatiin rabbi inni kanaafuu dhuma guutumaan guututti maaliidha almasii isaan nama guutumaan guututti maaliidha almasii isaa yookaan gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa rabbidha allahadha gooftaa galanni haa ga'u gara birootti hiikuu hin danda'amu waanni ifatti nu haa baasu ifni almasii isaa ifni karaa birootiin argamuu hin danda'u isaan akkana jedhe laa ya'ati ahadukum ila al-abi bigayri anni anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u jechuun gara jannataa eenyullee karaa isaatii yoo ta'e malee dhaquu hin danda'u cufee jira jechuudha barri keessa jiru bara dhiifamsaati malee bara addunyaawaa yookaan amata alamii isa jedhamu miti amata mihiratii keessa jira mihirat lasaw hullu tadargual mihiratu bamasihu isaan araarri almasih isaadhaan amma warri almasih isaatti in araaramna jettanii eega dubbii kana dhageeffattanii murteeffattan yoo jiraattan anaan wajjin dubbii kana jedha rabbii walitti araarama yaa rabbi galanni siif haa ta'u almasih isaa yookaan Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii gootee gara biyya lafaa ergitee ana fayyisuu kee beekeera ammaa jalqabii cubbuu kiyya naaf dhiisi yaa rabbi isaan akka du'ee du'aa akka ka'e amma mirga abbaa isaa akka jiru waa'ee cubbuu kiyyaatiifis falmataa akka jiru amaneera kana hundumaa maqaa Yesuusiin aamiin kana yoo jettan fayyumsa bara baraa yookaan jannata argattaniitu barakaa ta'a أنت سلام مسيحك يا قدوس وملكون يا سئم برد لفون يا أنت سلام إساك يا أنت سلام مسيحك يا قدوس وملكون يا سئم برد لفون يا أنت سلام إساك يا أنت سلام مسيحك يا قدوس فارس لكون يا سئم برد لفون يا أنت سلام إساك يا أنت سلام مسيحك يا قدوس فارس لكون يا سئم برد لفون يا قدوس وملكون يا سئم برد لفون يا قدوس فارس لكون يا سئم برد لفون يا قدوس وملكون يا سئم برد لفون يا قدوس فارس لكون يا سئم برد لفون يا samii gadhufte bukiyaaf kan fannifamte
dhiiga keetuu nama qulleessa kan abbaniin gara keessa dhiiga keetuu nama qulleessa kan abbaniin gara keessa dhiiga keetuu nama qulleessa kan abbaniin gara keessa anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya dukkana ture karada be soka kan ture chubbu korra asitona pure galata ke malde besure chubbu korra asitona pure galata ke malde besure chubbu korra asitona pure galata ke malde besure anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya ko gara ke kabe banjon chubbu anarrata be masi isa abdi jannata kanam namon si farfata masi isa abdi jannata kanam namon si farfata masi isa abdi jannata kanam namon si farfata anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus wa mulukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya anta salama isakiya anta salama masihikiya udus farsu lukuniya si'in baredda lubuntiya ansi jalade kafi luboof deebii argadde habibullahi kalima rabbe si farfadde nan gooftu qalbeen habibullahi kalima rabbe si farfadde nan gooftu qalbeen habibullahi kalima rabbe si farfadde nan gooftu qalbeen badarri kee samii gubbarra ibiddi kee taamu anarraa